Harka fuunee kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya bakka irraa nu daawwachaa jirtan maratti nageenya keenya kabajaaf jaalalaa isin haa dhaqqabu. Kan daawwachaa jirtan Waliif TV qophii dibaabeeti. Qophii dibaabee keenya har'aatiin as nama jabaa tokko iyyaafannee Bishooftuu dhufnee jirra. Keessummaa keenya qabannee Bishooftuu Riizoortii Nooratti kan nuti argamnu. Keessummaan keenya eenyu? Ciminni isaa hoo maali? Isa jedhu turtiin wajjin taasiftaniin kan bartan taha. Qophii kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan ana Saantii Maamad gama ogummaa kaameraatiin Oliyaad Badhaasaa fi Barnaabaas Hambisaan afaana jiru. Hanga xumuraatti eessallee deemina. Bagana gaadhafte. Bagana gaadhu idda warri Waliif TV. Ayyee galatoo mee maqaa kee iddoo dhaloota keetii daawwattoota keenya wajjin ol bari. Galatooma maqaan koo Raasimoo Olaanaan jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Qellem Wallaggaa aanaa Jimmaa Horroo ganda Iluu Gabbii jedhama. Ayyee mee Raasimoon ijoollummaa isaatti mucaa akkamii ture? Ani maatii qotee bulaa keessaan dhaladhee carraa rabbii taanaan amma kana deeme malee haalan keessatti argames asiin kan nama geessisu hin turre. Hiree rabbii ta'e immoo har'a addunatti argamee achitti abbaan koo akka nuyi mana barumsaa gallu hangafoota keenya irraa qabee yaadaan nu deeggere. Isa booda aarsaa lafa fageenya irra taa'een barumsa eegalee hamma mana barumsaa hin eegaleen duratti garuu akkuma mucaa qotee bulaa tokko hoolaa nan eegaa. Shunkurtii dhaabuun jira, qullubbii dhaabuun jira. Waan ati ittiin jabaattu qullubbii madaba jedhama toora babaasanii isa keessaa kanatti ilaaltee isa kaan ittiin hojjettuu fi tokko sii laatu. Ishee tokkoon san argachuuf jettee kan warra kaanii isheedhaan wayyaa jijjiirrattaa. Waan argatteen daftarii bitattaa. Hindaaqqoo ribbee fuutaa. Waan akkas akkasiitiin immoo daftarii bitannee achi mana barumsaa seenaa turre jechaadha. Tole erga mana barumsaa seentee hoo barataa akkamii ture Raasimoo? Ani barataa karaa barumsaatti akkuma siin jedhe manni barumsaa Jimmaa Tibbee jedhama. Baroota durii keessa dhaabbate mana barumsaa baay'ee beekamtuudha. Carraa meeshaalee barnootaa argachuutti baay'ee rakkisaadha. Ani ofii kootiif garuu barumsaaf fedhan qaburraa kan ka'e yaalii meeqaan ta'e hamma kutaa 8, 9, 10tti tokkoffaa, sadaffaa, arfaffaa waan akka giddugaleessa barataa giddugaleessaan ture jechaadha. Tokkoffaa baatee moo barataa cimaadha malee? Barataa cimaadha. Tole gara maatii keetitti ammas osoo iyyaafannoo maatii keetii keessaan ba'ini obboloota keetirraa maatiin kee miidhama qaamaa keetiif jecha kunuunsi addatti isaan si taasisaa turan jira? Kana keessatti gahee guddaa kan taphate abbaa kooti. Boqotee jira lubbuudhaan boolla isaa daadhiina guutuun jedha. Ani dhalootaan akkas hin taane guyyaa keessan akkas ta'e dhaladhee naannoo waggaa 3tti marfee seeraan alaa kan jedhan na waraaname namoonni 3 na wajjin turan lubbuun darbaniiru. Ani irree rabbii ta'ee narrafe isa booda gaafa waggaa 3 booda lafaa ka'uu dadhabu maaltu ta'edha ni gaafa jedhani miilli tokko kan hin argitan baramne birriin qabanii iddoo biraa dhaqanii gaafa kiraanchii gaafatanii kiraanchii minyaa ta'e achumatti abbaan koo dhaqee yaadaan ijaan ilaalee galee achii dhufee manaa dhufee maal godhaa muka lagaa muree aanquu jedhama akkasitti walitti hojjetee akkan ittiin ol jedhee ofii isaatiin na shaakalchisiisee guyyaa tokko afaan isaatii keessa kabaja naaf qabu kabaja addaa naaf qaba. Marfee seeraan alaa suni ogeessatu dogongoree moo? Ogeessa jedhamanii warri ganda keessa jiran turu bara sana jechaadha. Namni sun adabamees jira maqaa dha'uun hin barbaachisu. Adabamees bara sanatti tureera. Si dhukkubeeti kan si waraan? Eeyyee na dhukkubee seenichi bal'aadha. Fagoorra deemanii dhaqanii nama 3 ta'anii fedhii abbaa kooti ala tuubbaan kun argina koonkoo haadha koo fuutee deemte warri sun lama marfee sanaan boqotan jedhan yeroo isaan natti himanii ammiilli akkas ta'e na fe'e jechaadha. Tole akkasiin abbaan kee yaadumaan yaada kiraanchii waan dhabeef birrii waan dhaqee birrii waan dhabeef eessa dhaqa sitti fakkaate Jimmaa Horroo kan jedhamu irraa qabee Dambi Dalloo dhaqa. Dambi Dalloo moo hangafa kootachitti barachaa jira. Dhaqanii isaanii wajjin waliin mari'atanii dhaqee ilaale. Kan si kofalchiisu birrii 75 jedhanii kiraanchii. 75 sana waan ittiin bitu waan qabu dhabuuf ofii isaati dhaqee yaadaan akkasumatti jalatti himne sammuudhaan shamaddadee galee yaadaan qabatee galee utuu nan yaadadha ija ijoollummaati manatti galee utuu fuullan niqatin
Araroo jedhama mukti tokko jira. Tatarsaasee mismaaraan ofiisaatii hojjete akka ittiin qabataman aan jedhee akka daaddeetti ittiin na barsiisa. Akkasiin murreetti irraa siisoofe si hojjeta. Bakka miidhagsee hojjete nama hospitaala keessaa namoota sibiila akka nuti dhufin kan mukaan jiru kan mukaa sana jechuudha. Bifa sanaan hojjete jecha. Umrii waggaa meeqaa turte gaafas? Waggaa 5 hanga 6 ta'a yeroo ittiin deemu jalqabeetti jecha. Waggoota sana 2 keessaan kana ta'e sana gidduu keessa lafan daa'ima jechaadha. Kiraanchii abbaan keessii tolche kana qabattee teechuu kanaati mana barnootaa deemaa turte. Eeyyee. Isaan deemee rakkinni guddaan jee cabuun ishee jira. Isuma suphachaatti deemta. Ofii kootiin nan cubbannaan xaxaa. Buleessi koo tokkos jira. Nama wajjin kan baratu ture. Gaafa isheen cabdee bokkaa fandatti dhufu Abtaamuu jedhamamma fuudhee na baatee manatti nan gala jecha. Bifa kanaan barumsaan immoo san caala xinnoo isa barumsaa isa caalaa waariyyuu ofii isaatii garuu gateettiitti na baatee manatti na galchaa jechaadha. Dorgommii ture jechuusi hedduu. Tole, kiraanchii abbaan keessii hojjete kana yoo cabdees suphachaa hanga kutaa meeqaatti baratte moo jidduutti isaa ammayyaa kana bitatte? Abbaan koo zuurii 3 caalaa naan hojjenne. Anatutti darbee hojjetachuu jalqabe. Ofii kootiin darbee miidhagsee kan abbaan koo hojjete sana caalaa ofii kootii soofee hojjedhee ittiin deemuun jalqabe. Isa booda dhumarratti akkan sila siin jedhu mucaa qotee bulaatii qullubbiin sunkurtii kana birrii xinnoo ishee argachuun jalqabee indaaqoo jalaan qaaqoo gurgurachuun jira. Dhumarratti karaa darbaatiin kiraanchii kanuma mukaa kana ta'e xinnoo moodernii kan ta'e jira. Isa namni naa bite. Dhaqee birriitti laaddanaa naa bitanii dhufanii isaanan immoo deemu jalqabee jechuudha. Yeroo kutaa 8tti isuma kanaan kanuma mukaatiin deemu jechuudha. Yeroo barataa turtetti cimina kee kana duuba chaalenjiiwwan qormaatawwan hin turre. Chaalenjii baay'ee ture. Inni guddaanis murtoo kee barbaachisa malee ani amala kootiin illi kan nyaadha. Waan an qabetti booda waan an itti amane hojjechuutti booddee hin deebi'u. Mana maatii kootiitii qabee laga 5 ce'a. Laga 5 jechuun baadiyyaatti baay'ee ulfaata. Miila duwwaa deemta. Dabtarii dugdatti baata. Laga 5 kana ceenee lagoonni sun illee seenaadhaaf jiru. Guyyaa tokko na waraaba. Laga 5 kana ce'ee daqiiqaa sa'aatii tokkoof yeroo biyyi sa'aatii tokkoof walakkaadhaan manaa ka'u an tokko 10 irruu karaa duran jalqabe. Guyyaa meeqa bineensi karaatti na nyaatee ooleera. Tun mana barumsaa dhaqu maaliif baadiyyaadha siin jedheera. Bisingaan jira, boqqolloon jira, booyyeen isa keessa oolee, daldeessi isa keessa jira. Gaafa jettu sitti dhufa. Guyyaan iyyee faayyoo jira. Guyyaan iyyee faayyoo jira. Guyyaatti kuftu jira. Guyyaa tagabuu ooltu mana baadiyyaadha. Dafeen qophaa'u ta'e guyyaatti dhiiftee akaayii keessatti naqattee guyyaatti akka itti ooltu jira. Haalan keessa taa'ee baradhe haala nama barsiisu miti. Garuu filannoon jiru hojjetaan ta'as jedhee yookaan kasitti barumsi biddeen ta'atu hin taane yeroo sanatti bakka warra miila qaban kana bira hin hafuudha karoorri. Ilaalcha barattoonni ati wajjin barachaa turte yoo akkam ture ilaalchi isaanii? Barattoonni ani wajjin baradhe baay'ee kabaja naaf qabu. Akkuma sila siin jedhee waaqatu carraa namaaf kennaa, waaqayyoota ayyaana namaaf kennaa. Xinnoo haasaa gaafa naasoo barsiisonni haasaa kootiin bitamu. Ijoolleetti sonni nan jedhan amala biraan qabanii. Kanaaf jecha barattoonni kabaja isaan naaf qabu. Daree keessatti barumsa nan hojjedha. Nan yaala amala biraan qabu. Kanarraan kan ka'e yeroon itti alaqaa daree ta'u jira. Yeroon itti namoota lolanfaa walitti araarsanii maal jennee nagaa boonu jira. Kanarraan kan ka'e nama kabajamee jiraatudha. Jettee har'aa bakka jiranii barsiisonni koo baay'een isaanii gaafa dhagaan iyyuu as ga'uu kootti barsiisonni galateeffatan baay'een isaanii jiraachuu danda'u. Hiriyoonni koos baay'een isaanii jiru kana gaafa arganis seenaa kana yaadachuu danda'u baay'ee gammadu jechaadha. Kanaaf baay'ee kabaja naaf qabu. Deeggarsa naaf bari waan biraadha malee baay'ee. Tole Raasimoo qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa fudhattee gaafa yuunivarsiitiitti dabartu akkam ture kutaa 12ffaan kun xiqqoo kutaa 18 irra hin ulfaata? Qormaanni kutaa 12ffaa hiree jiruuf jireenya kooti irratti wanta hin yaadne baay'ee na yaachise. Maaliif sitti fakkaata? Bara sana imaammanni haaraan barnootaa dhufee nuyi marsaa lammaffaadha nuyi. Daree keessattis warroonni hojjetanii barattoonnis jiru. Isaan keessaa warra socho'u keessaanis tokkodha. Waggaan duraa qabxiin ittiin darbanii yuunivarsiitii deemanii 100 ture.
Nuyi akka ni dabalu beekna garuu amma sana dabalan seenee waggaa isaatti 201 harka 100 dabalee jechaadha. Ani qarshii qabxii 187 fide. Kudha wayii hafee jechuudha. Eeyyee. Kanaaf carraa yuunivarsiitiin argatin annafi. Kanarraan kan ka'e immoo qaama hir'ummaa kootti kanan xinnoo see gaddee rabbi maa akka godheesse hojii waaqaatti illee kanan gongume keessa hamman 12 ga'utti tuun taane ergan 12 galee boodatu lakkaan akkasii akkan jedhee yaachisutu na godhe. Maaliif yoo jette hamman kutaa 12 fixuutti akkuma isin jedhe maatii qotee bulaatii ani nan baradhe yaada gaarii an baradhe barsiisonni deeggaru barattoonni wajjin jirra. Dammoo nama eeggatu miti ani daaras ofii kootiin obbaasa. Daftarii ofii kootiin bitadha seenaansaa waan biraadha. Kutaa 4 kaasee. Kanarraa kan ka'e dorgommiin tokko wanta akkatti taa'ee jira. DA'n jira. Narsiin jira. Wanta adda addaa jira. Jalqaba gaafa naqu biyya keenyatti tiitaayitu ba'e. Tiitisii ogummaa fayyaatu ba'a. Narsii jechuudha. Achumaan qaama hir'uudha. Qaama hir'uu achi keessatti nama qaama guutuu qabuudhaan isa iddootti ilaannee nan darbee adda. Dhaqeen gaafadhe. Gaafan dorgomuu dhaqu akkas akkasiin galmooftuu naan jedhan. Maaliifiin jedheen akkas akkasii naan jedhanii ittaansee waan ta'e tokko DA dhufa. DA'n gaafa dhufus qabxiidhaan nan ga'a ammas akkasii nama qaama guutuu nama baadiyyaa deemee hojjetu danda'u. Kanarraan kan ka'e murtoo mataa kootiiti. Yeroo sana godinni keenya amma qellem Wallaggaa yeroo sana godina Gimbii jedhama. Wallagga lixaa jedhama. Achi dhaqee biiroo barnootaa galee abbaan koo qotee bulaadha. Qaama hir'ummaan koo barumsa keessatti miidhaa qaba erga ta'e kaleessuma dheengadde namni qaama hir'uu barumsaaf hin barbaachisu jettanii beeksisa baasuu qabdu turtanii. Erga namni baratee as ga'e. Erga namni umurii amma kana lakkoofsee booda iddoo kanatti hin taatu iddoo kanatti wannoodha jechuu keessanirra utuun kaleessuma barumsi warra akkasiitiin hin barbaachisu jettanii ani. Hanga kana hunda hin dadhabu. Hin dadhabu. Aan maatii qotee bulaatii yoo ta'e yoona qotadhee aramadhee nama tokkodhaani. Kanan jedhu. Obbo Takilee jedhamu. Waaqayyo kabaja isaaniif haa kennu. Bara sanatti isaantu biiroo barnoota godina Wallagga lixaa hoogganaa. Yaadaan baay'ee na ijaaranii akkasumatti naan jedhanii waan baay'ee naa kaasanii aarii sanarraa kan ka'e illee gaxxameenyiin bakka namni danduu bakka sanatti qabullee kan warratti abdii kutadhee gara mana sireetti deemee illee kufee daganaa miilluma koo kanarratti kufee isa booda an kan si dhibu lubbuu waaqessi keessa kaa isa tufuudha. Kanarraan kan ka'e of ajjeesuuf yeroo sanatti yaalee an amantii Protestaantiin hordofaa. Akka macaafni qulqulluun jedhutti namni tokko lubbuu isaa irratti yoo murteesse. Jireenya biyya lafaas kan waaqaas lafa. Yakka waan ta'eef itti dhiiseen amma humna keetii waaqa goomsuu yaaddaa. Baasii dudduuba taa'een biyyatti galaa jira. Baasiin si gigaannaan yaa waaqayyo baasii kana galagalchi. Maaliif keessan du'a wanta hin ta'eef. Tu baasii kana galagalchi yaa waaqayyo jedheen kadhachaa deemaa ture. Sana hundumaa keessa darbee. Waan hundumaatiin deeggarsa adda addaatiinis carraa sana arganne dhumarratti hojjetaa deeggarsaa ta'een mana barumsaa ifa Jimmaa warra tokko banamnaan isa keessatti deeggarsaan ta'e hojii eegalee jechaadha. Mee gaafa hojii jalqabdu sana akkam ture? Ilaalchi kun jijjiirameeti moo kutannooma keetiin diddeetti seente? Ilaalchi kuni maal sitti fakkaate? Bulchaa aanaarraa qabanii amma mana aanaa sana keessatti ani na beeku hundumtu. Sila siin jedheera. Barumsa xixiqqoo hooyyeen qabaa siin jedheera. Yeroo cufaatii mana barumsaa irratti cufiinsi yeroo gaggeeffamu abbaa badhaasa fudhatu ni ilaalu. Ilma eenyuu achitti badhaasa fudhate, ilmi eenyuu achitti badhaasa fudhate kan jedhamu mucaasa kiraa maqaa koo yeroo waa'ee mucaasa kiraanchii qabatu sana jedhu. Kana kanarratti baraniiru. Indaganaa immoo baadiyyaa irraa gara magaalaatti gaafa dhuftu immoo namoota baay'eedhaan wal bartaa. Na qabatanii immoo namni kun eessa oola maal hojjeta amalli isaa akkam kan jedhamu namni si hordofaa. Bulchitoonni aanaa kaabinoonni yeroo sana turan baay'ee naaf dhiphataniiru. Galata qabu hundumti isaanii. Baay'ee naaf dhiphataniiru. Kanarraan kan ka'e carraachi keessatti illee yeroo sana jalqaba miindaan hin qacaramne hin beektamne. Akkasuma tola jalqabde? Tola jalqabne. Maaliif akkuma beektu bara sanatti nuyi mana barumsaa kan bira dabarre amma ibsuu irratti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa barachuudhaa fi kiiloomeetira 120 deemneetu nuyi. Jimmaa warrootii kaatee Dambidalloo dhaqxee teessee baratta. Galaa kee fe'attee maal kee fe'attee warri kaan miillaan deemu anammoo obboleessuma koo silaasana obbolootuma koo kanaa jijjiiru isaan hangafoonni koo Paaster Subbuu Qaayidhaa Masfiin Attaamuu jedhamu karaa karaa nageessu.
arroojii lafa yommuu fardaan akkitti nageessaniitu achi makiinaas bifa sitti fakkaate konkolaataa bifa sitti fakkaate hayisuusii buna irratti fe'amtee Gubbaarramoo akkamiin? Nayyaaba lafa jootuma jala qabanii ol qabu kiraanchii korran kaadhaa lafan ga'ee gaafa gamu qabanii na buusu jechuudha. Akkasittiin isa kan si gaddisiisu gaa dubbiin qaama miidhummaa kuni wanta sitti dhageessisu qaba. Amma gaa nana qaasisanii yookaan qaama miidhamaa ta'e wanta ta'eef iraftee ittiin galu isaani. Ani immoo karaan galuu hin qabu. Maaliif ijoolleen birriin qaban anis birriin qabu. Nasti makiinaadhaan bahee galuudhaaf nama tokko na barbaachisa. Kanaaf jechaan achitti nafa isaan irratti manatti galanii maatii isaa dubbisu waggaattan galaa. Gaafa tola hojii jalqabdu kana. Asa maatii sitti fakkaata. Kanarraan kan ka'e mana barumsaa sadarkaa lammaffaatu aanaa keenyaaf kennama. Gammachuudhaan sibate hundumtu. Isa kee barsiisonni ramadamanii baajanni gadi hin dhiifamne hojjetaa deeggarsaa jedhamanii waajjira keessatti warri ogummaadhaan hin ramadamne deeggarsa barbaadan. Isaaf jedhanii baay'ee gaafa isaan rakkatanii nan deeggara isinan deeggaraa hin jireen. Simatanii na fudhatan. Hojii lama sadiin hojjedha achi keessatti. Tuan jedhu caasaan mana barumsaa sanaaf gad dhiifame isa booda mana galmeettan qacaran. Mindeeffamtee jechuudha. 385. Hojjetaa mana galmee taatee mindeeffamuu keetiin dura erga hojii mana barumsichaa sanitti jalqabdee tola tajaajiluu eegaltee baasii guyyaadhaan qabna miti baasii isa sana madda galii biraan qabdu akkamiin isa darbaa turte. Galatoom gaaffii bareedaa naa kaafte. Waan sitti fakkaata. Mana taa'ee hojjedha. Mana biraazarii koo tokko obboleessa koo tokko hangafa keenya jira mana sana jira. Inni immoo hojiidhaan gara bishooftuu kana dhufeera. Ijoollee isaa biran taa'ee hojjedha. Ijoollee sanaan bulcha. Isatti manatti homaa rakkoon qabu. Deemsa immoo daqiiqaa 25 isa yuunaaf taanaan malee warra kaaniif daqiiqaa salphaadha. Karattiitu mijattu daqiiqaa 25. Dhaqa 25 galee 25. Tiraanspoortii hin jiru. Hin jiru. Wanta akka ammayyuu hin jiru. Ammayyuu gaariinis hin jiru wanta tokko hin ammayyuu jechaadha. Isa booda dhaqee hin galaa jechaadha. Kana dhaqee galaa kan si dhibu gaachi keessatti hojii sana keessatti eegar qacaramee booda hojii mana sanaa hojii 4-5 ofii hojjetee hojjedhe. Kanarraan kan ka'e waan hundumaa iddoon qabsiise. Dhumarratti illee Waaqayyoo madaallii karaa sanaatiin naa laatee dhumarratti hojjetaa jabaa jedhamuudhaan qacarameetu ji'a ja'aan guutin madaalliidhaan darbee iskoolaarii argadhee barumsa gale. Achii qabeen barumsa deebi'eetti addunyaa barumsaatti ergasiin deebi'ee jechaadha. Waa'ee iskoolaariitti itti dhufnaa garuu jalqaba kanarraa xumuree bahuudhaaf gaafa akkasitti hojii 2-3 walirratti hojjettu sana ga'umsuma kee ilaalanii sirratti dhiisammoo hojjetaan si gargaaru hin jiru hojjetaan iddoo saniif qacaramu. Aanaadha wanta ta'eef humni namaa hin jiru iddoo sana baay'inaan. Humni namaa hin jiru. Xinnoo ishee kan narraa buusan dhumarratti kan qacarame mana galmeetii fi galmee barattootatii fi bulchiisa humna namaa narraa bu'eera. Isa booda mana galmeetti nafe gaan. Mana galmeetti gaafa immoo laabirariin immoo matsaafii galeeraa namni qayyabachiisu hin jiru. Ijoolleen immoo na beetti. Ati immoo si beekuu bara keessatti of beektu tokkoon ati waan qabduun waan ofirraa ta'e nama gargaartuuti. Nama gargaaretti waa yaaddu yoo goote garuu isatu iyyuu fudhatama qabaata. Isa booda laabirarii cufaataa ijoolleen karaa qayyabattuu hin qabdu. Manni iddoon sun fageenyarra waan jiruu fi meeshaaleen barnootaa akka ta'utti hin argamu. Kanaaf jecha maalan godhare bulchiisa mana barumsaa sanaas bakka yeroo asii barbaachisutti na waama. Yeroo biraatti immoo laabirarii kana dhaqee mana kitaabaa kana banee ijoolleen nan qayyabachiisa. Hin gammadu barsiisaa maarii jedhama na hubata. Har'a yuunivarsiitii Dambilalloo keessatti hojjeta. Isa booda yamanii manaajimentiin teenya murteessine itti hangaleessattis. Isa booda barataa bakka miirri barattummaa waan keessa jiruu fi barattootaatti gorsuudhaan maal jechuudhaan akkaataa isaan qayyabatan kitaaballee ergisuutiidhaan. Amma kanatti immoo utuun hojjechaa jiru achii bahee jechaadha. Carraan barnoota iskoolaariidhaan si laatame sun akkam ture? Isa kee booda gaachifatti silumayyuu aanaanis namoonni baay'een waa'ee kootiif baay'ee kan gaddan jiru. An hojii sana hojjechaa jira. Carraan barumsaa dhufe karaa kolleejjii paabliik sarvisii yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa jedhamu ammaa kanaan. Isa booda waaqa carraa naaf kennu utuu warroota keessa turan ta'e egaa yoon dubbadhee akkan qabu dubbii massuu danda'u. Mucaa anaa wajjin baratee fixee waggaadhaan na dursutu yuunivarsiitii kolleejjiidhaa bahee itti gaafatamaa ijaarsa dandeettii ta'ee jira bakka buusan. Keessi isaayyuu gubataadha waa'ee kootiif. Carraan barumsaa gaafa dhufu
kaleessa ho'aadhaan innis waa'ee asiif achi qabu kanan beeku beessa baase nan dorgome qaxxitaan darbe. Ergasii illee xinnoo ishee qilleensi tureera. Nama waggaa tokko hin fidneeranii madaalliidhaan sana guuteera. Waaquma baneen jedha gacarricha waaquma banes waaquma baneen haalaati. Isa booda bakka isa booda carraa sanaan nan dorgome jimmaatti dhaqeen fattaname isa booda san kaleessa dorgomee dhabee miindaa nyaachaa waggaa sadii zuwaayii baatuu taa'ee baradhee jecha. Baatuu teessee baradhe. Jettus qabxii gaariidhaan hin bahe. Namatti tola gaa. Mee iddoo dhaloota keetiitti barattee carraa barnootaa kanas argattee kana hunda keessa dabartee taatee akkamiitiin ammaas dhuftee Bishooftuu jiraachaa jirta? Taateen ani ittiin dhufe obboleessa koo hangafaan mana isaan taa'e siin jedhe sana nama hojiitti cimaadha. As magaalaa kana ture ijoollee qaba ture. Ijoollee qabaa akka tasaa ta'e ijoollee isaarraa boqota. Ijoolleen sun gidduu taadhaaf abbaa dhabu. Ijoollee sana bira kallattii Oromiyaan kallattiidhaan fide gaafa godhanii hundi maatii qabaa. Kan hojii qabu maatii keenya keessaa anaaf isa duwwaadha yeroo sanatti. Isa booda kee bakka kallattiidhaan achii na fide Bishooftuu aanaa aadaa na galchanii. Aanaa aadaa gaafa na galchanii immoo aanaa aadaa jechuun aanaa kana keessa jiraata. Akkuma sitti himee ammas barumsa kootti fufee. Barumsa kootti fufee fuutuun bara achittis ijoolleen jiru miidiyaa irra wanta ta'eef hin dhaga'u. Barumsa gaarii haala gaariin barachaa ture. Wiikendiin baradha. Kan si dhufu isas akkamitti nan baradhe beektaa? Misaa ofii kootiin hojjetadha. Wayyaa ofii kootiin miica. Kophaa keetes? Eeyyee kophaa kunuunse. Egaa ijoollettiitti adda bahee ijoolleen guddataniis. Isa kee booda barumsa sana wiikendii baradhee isa booda COC immoo inni maaloodha likiin jaalladhaa siin jedheeran. COC jedha namni. Tun karaa darbuu namni COC fattamamaa jira nama inni itti godhee darbee dhaqee ani ilaalee dhimma itti godhe. Bara COC baay'ee ulfaatu san. Itti godhee gaafa ilaalu waan baranneedha. Qophaa'ee nanne waan ta'eef sanan kufe. Egaa akka ta'e immoo likiin qabadhee darbuu man qabadhee suurri lammaffaa dhufee. Xiqqii siqa. Qayyabadheen COC'n dhufee bara COC'n biyya kana keessatti baay'ee ulfaataa ta'e 2005 COC level 4 al tokko nan darbe. Level 4 al tokkotti fattaname yeroo san qoramne. Fattanamee darbee indaganaa kun illee gaaffii keessa qaama miidhummaa wanta si gargaaru kompiitaan tirmaayinde isa booda beeksisa Oromiyaa waajjirri galiiwwan magaalaa Bishooftuu baase. Kun adaa irra jiru. Isa booda akka Bishooftuu akka Oromiyaatti nama tokko barbaachisa. Maaliif hojii nyaachaan miindaa nyaachaan jira Bishooftuu keessan jira ta'e qoisa illikii kana isa wannoo kana naqu isa xiiqii kana keessan naqu edeni nama tokko barbaada nama tokko sana irratti hin galmaa'u. COC hin jiru waan ta'eef nama COC qabuudha. Akka Oromiyaatti nama lama barbaada nama tokko galmaa'e. Namni tokkoon sun akka Oromiyaatti anuma. Xiiqiin dammarramee ofti inni jedhan sun kana firiin isaa nama gammachiisa. Isa booda naqee fatanaaf nu fattanan. Akka waliigalaatti Adaamaatti nu fattananii. Qabxii waliigalaa akka Oromiyaatti fattanaman sana keessaa yeroo sanatti nama sadaffaa ta'een darbee ammas. Digirii wajjin fattaname baay'isee warra digiriitii wajjin qorame. Warra digiriitii wajjin fattaname sadaffaa irratti darbe. Sadaffaa irratti darbee bulchiinsa magaalaa Bishooftuu dippiloomaadhaan galee digirii koo sanas qabxii gaarii kongeetii fi gaariidhaan darbee utuman jedhu akkuma sila sii kaasee hojiitti namni hojiin hojjedhu keessatti waan qaama miidhamaa ta'eef akka godhe akka namni naan hin jenneef dursee argamuun barbaada. Yeroo hundaa. Yeroo aadaa irra jiru godinni na badhaaseeraan hojjetaa kormee naan jedhee na badhaaseera. Godina irratti jecha na badhaasaniiru barasaa. Cimina guddaadha. Isa booda erga na dhufeesi hojii konan hojjedha. Sirnaan waan hojjedhu akka kunan qaban maalan jedha. Nama wajjin amma waaqayyo na gargaaru waliin gala. Waan dabaa wajjin immoo ammoo har'aayyuu waliin galu boris waliin galu. Kana keessa irra tokko lama sadeenne waaqayyoof galatu. Sagantaa sadarkaa nama awwurra hin jira har'aan. Sii galee hojii waajjira Bishooftuu keessatti sadarkaa namni biraan awwurra jira. Kun waan gaariidha. Jireenya dhuunfaa keessatti adeemti amma Raasimoon gaa'ila godhatee jira moo maalirra jirta? Isa kanatu sagantaa irraa qopheessite irratti nama ta'e baay'ee gaarii. Qaama ishee. Gaaffii ani har'a abbaa durba sadiiti. Abbaa durba sadiiti. Gaa'ila bara 2008 viidiyoo isaatuun si agarsiise akkamitti akka ta'e warra kaaniif barumsa ta'a. Kanaaf illee kanaan illee qaama miidhamtoonni illee jajjabaachuu qabu. Waaqayyo na gargaare. Haadhi manaan koo Burtukaan Gabbisaa jedhamti.
akkaataan itti ishee fuudhe akkaataan itti ishee amansiise si dhibaa. Barumsi gaa waan isheen na rifaasifteef waan carraa baay'ee na darbee fi maqaa mucaa kootii jalqabaa waadaa jedhamti. Waadaa. Waadaa jechuun anaaf ishee gidduutti nan gaadhe bakka yaade wanti na darbee jira. Wanti tan deemaa jirus jira. Ishee irratti immoo hojjedhee lafa nanan qadda jedhu sana akka isheen geessuun godha. Gobasiidha barattuu gobasiidha isheen yoo ammaa jechuudha. Kanaan. Kan namatti tola. Ijoolleen keessa abbaa gaarii qabu. Haati manaa keessa abbaa manaa cimaa qabdi. Akkasumaan beekama. Mee qaama miidhamaa ta'uun kiyya guyyaa tokko kanarraa na hambiseera. Kanatti gaabbeera. Silaan qaama guutuu ta'ee kana godhuu nan danda'a ture wanti jettu jira. Gaaffiin kee baay'ee gaariidha. Waan si dhibu qaama miidhamaa kan na yaadachiise seera. Seera gaafa siin jedhu akkan sila sitti hime sana gaafa inni qabxii darbiinsa yuunivarsiitii dhabee dorgommii tokko dorgomuudhaaf jennaan qaama miidhummaa gaafa sana yaadadheen. Sii galee gaafa sana yaadadheen akkasiidhee yeroo isaanitti dhaga'ameera. Hamma har'aatti garuu waaqaaf galatu boonsee na jiraachisa. Qaama miidhummaa kooti wanti tokko wanti natti irratti hir'ee hin qaban. Har'a waan si dhibu amma yoo ilaalte karaa mana kootii yoo ilaaltes mataasaa. Ani as yeroon ana aadaa irra ture siin jedhu kan nama miilaan baadiyyaa deemee hojjetee galuudhaan hin hafuudhe. Sii galee hojii irrattis yoo ta'e har'a an dorgomaa nama warra kaaniiti malee isaan biraa hafee wanti jedhu wanti biraan hin jiru. Qaama miidhummaa kootiin kan xinnoo natti dhaga'ame baran xarraan yuunivarsiitii dhabe sanaadha. Dhuguma bara san natti dhaga'ameera. Hamma ofirratti waa yaadurraan nagahee ture. Ergasii immoo waaqayyo na gargaaricha wannoo sana keessaa qilleensa wannoo sana keessaa na baaseera. Har'a nammas kamiin hooggansa ta'uu hin danda'a. Waan adda addaa gochuu hin danda'a. Ogeessaan har'a. Kana dhugaa miti. Karaa mana amantaa kootiittis cimaadhaan dubbii waaqaa nan barsiisa. Dubbii waaqa piroofaayilii korraa argachuu dandeessu. Sii galee har'a waan inni nama hawwu miti namatu na hawwu. Akkamittiin waltajjii irratti yaada mariisisuuf nan kaasa. Waan hin taman malee immoo jedhii namaatiin miti. Waan keessi qo'aman waan na fayyadu waan moon kaasu. Waan namoota biraattis fayyadu. Waan namoota biraa fayyaduu danda'u. Waan bodhaloota fayyaduu danda'u. Sii galee kanaadha malee har'a qaama miidhummaa kootiin kana wanti na darbeera jedhu tokko dhugaadha. Ani hin qabu afaan guuteen dubbadha. Yeroo garuu sana keessaa baheera. Yeroon itti jedhamee tureera. Ilaalcha hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu mee akkamiin ilaalta? Waan sirra ga'e yoo jira? Dhugaadha. Jechi gala maaltu akka dhuunfaatti wanta na rakkisu hin qabu. Wanta narra geeru hin qabu. Garuu wayi tokko si aarsa beektaa. Namni immoo kun aadaa namoota keenya walii gadduuti. Gaafa deemte karaa dabartuu siin jedhu. Jechi wayitu kun first aididha. Gargaarsa jalqabaa biyya keenya. Itti dabalee immoo maalti fakkaata? Ati faan kan akkas godhuu hin dandeessu as taa'i. Gaafa siin jedhan immoo itti dhiiqii keessa si galcha fakkaata. Kanaaf jecha uummanni keenya gaarummaa isaatiif akkas gaddabalee nu miidhuudhaan miti. Garuu qaama miidhamaan humtiyyuu inni jalqabaa qaama miidhamaa irratti hojjetamuu qaba. Tokko naan jedhe. Fakkeenyaaf amma yoo ilaalte yeroo baay'ee mudannoo baay'ee matu na haasofsiise jette jireenya koo keessatti karaa qaama miidhamaa waan nama qofalchiisu waan baay'ee jira. Kaasuun danda'e? Eeyyee. Isa isaatiitti gaafatetti siin deemsa. Garuu qaama miidhamaan kana keessaa ba'uu qaba ofiisaatii. Maaliin ba'a? Carraa barumsaa dhabuu danda'a. Carraa qabeenyaa dhabuu danda'a. Garuu afaan toluu qaba. Amma yoo irratti harki 90 qaama miidhamaadhaa safara sun jira. Abdii kutannaadhaan kan ka'e. Safara dhugaatii jira. Isa booda maal jira? Gara namarraa fuudhaa gara karaatti ba'uutti dhufa. Kadhaatti ba'uutu jira. Oromoon akka jedhee mammaaka. Afaan tolaan afaa tolaa caalaadha. Sii galee tokko kanaadha. Qaama miidhummaan akka qaama miidhamaan ofitti amanee hojii keessa galu gochuudhaafi akka seera biyyattiitti wanti fooyya'u baay'een jiraachuu qaba. Sii galee keessa keenyatti amma waan baay'ee baanneerra garuu wanti dafeesi hin eeggatu dubbadhee nama naqqaasisuurra jetta. Fakkeenyaaf haalli ijaarsa gamoo biyya keenyaa
haalli dorgommii tokko tokko hundumaa hin danda'uudhumaan cufama yeroo baay'ee. Anama waan si kofalchiisu waan si dhibu keessaa jechaadha. Wanta qaama ganna waan si dhibu ani yeroon kutaa 8ffaa barachaa ture ganna manatti galu kooni dhaabadheen ijoollee walitti qabee barsiisaa ture man safaratti. Jiru ijoolleen sun duree margaa jedhamu har'a Ameerikaa jirti. Injiinar Abdii jedhama har'a jira biyya kana keessa isa akkana jiru hin beeku eebbifamee. Isaan kana taa'een wanni irratti barsiisaa ture man. Hin dhaabbateen barsiisu maaliin ta'u inni kun jijjiiramuu qaba. Lafa dadhabutti illee utubaa ta'uufii qabna malee hin danda'uudha wanti nuyi cimnee bira dabarsu sun qaama miidhamaan ittuma abdii kutatee akka inni karaa irratti bahu godha. Sii galee malee fakkeenya fudhadhu ammati miila dhabuun harka dhabuun qubi tokko cituun ija tokko dhabuun ikkoo wantoota meeqa keessaa tokko dhabame. Amma yeroo ammaa kana waaqayyoomti qaama miidhamtoota gargaaree ikkoo nama baay'ee taajjabbii keessa galchaara. Miilaan kan waan adda addaa hojjetanii of jiraachisaa hin jirani. Eeshi googilee tokko tokko yoo galtee ilaalte namoonni akkasittiin harkaan qaban miilaan qaban yoo jedhanii hojjetaa jiran hin jirani. Miikii namni jedhamu harkaan miilaan qabarraa addunyaa irratti wangeela waaqayyoo barsiisaa jira. Dubbii rabbii barsiisaa jira. Agarteeta jedheen abdii qaba. Sii galee inni kun jira. Kanaaf wantoonni biyya keenya keessaa fooyya'aa waan baay'ee jira. Tokko naan jedhu meeshaan deeggarsan ittiin deemullee waan sanaaf ittuu miidhaminaa kan saaxilu jira. Yeroodhaan hin argatu baay'eensa. Si boosisa bakka tokko naan jedhu. Lammaffaasaa maqaadhumaaf inni kun egaa xinnoo ishee miira keessa nagalchaa. Sii galee ayyaanni qaama miidhamtootaa waggaatti jira. Walitti qabanii waa tokko jedhanii footoo kaasuu. Inni hawaasummaa kana irratti hojjetus ijoolleen beekutu hoogganaa jira. Qoma gannan darbuwan. Sii galee maal jedhu beektoonni nama tokko qurxummii kennuu keerraa akkaataan itti qurxummii kennu maal godhu barsiisi. Anarraa fakkeenyaaf qaama miidhamaan qabadha. Waan ani ittiin jiraadhu qabu warra dhuftee ati har'a kitifoo tokko naa affeertee deemuu keerraa birrii kitifoo sana naa laatte kanaan akkas godhiiti torban tokko ittiin jiraatta yookaan immoo kanaan akka godhi kana godhite kallattii itti agarsiisuu qabda ati. Sii galee kanarratti haala ka'umsi jira biyya keenya keessa. Garuu wal xaxaadha. Maqaa qaama miidhamaatiin gubbaarraa qabee amma gaditti nagadamaa jira. Kanatu qaama miidhamaa akka abdii kutatee gara manaatti galu godhaa jira. Qaama miidhamaa jechuun kooti filattee hin taatu beektame. Tokko naan jiru. Lammaffaasaa qaama miidhamaanii har'a nama ta'uu danda'a. Kaleessa nama wanni wedhee har'a fakkeenyaaf amma fudhadhume hiriyoota kooti hiriyaan qabaman dhiira. Hamma dheengaddaatu bara 2010 hojjetan ture. Poolisiidha. Dhimma biyyaatti hidhee deeme miilli cite. Har'a inni sanaa wajjin qaama miidhamaa ta'e. Isaan kanaaf deeggarsa addaa barbaachisa. Inni guddaan deeggarsa yaadaa. Deeggarsa birrii miti ammaan. Inni lammaffaan deeggarsa haala hojii mijeessuu fi inni sadaffaan karaa inni bahuu fi haala inni bahu biyyattii keessatti bu'uureffamee lafa qabachuu qaba. Naasi ajaa'iba. Kanarraa kanaaf amma fakkeenya fudhatte mati mana hojii tokko tokko gaafa dhattu amma anumti mataan koo yoo dhufte amma mijataa miti naaf. Al tokko tokko gaafa dhattu darajaan tokko tokko jira. Liiftiin jira jira. Wiinchariin deema ta'ee namni tokko qabittiin ba'a. Isa kan lammaffaasaa wanti karaa mootummaa irra qabu sagaleen qaama miidhamoota tokko tokko karaa argan dhagahamuu qaba. Komiin isaanii dhagahamuu qaba. Malee an akka kootti waaqayyo galatu qaama miidhammaa kootiin kan rakkina warra sanaaf na aarsayyuu malee waaqayyo carraa naa laate anaanii nama na hawwaa jira malee ani nama waan si ajaa'ibsiisu hojii koo keessatti leemmatuun ka'ee kanuma kana keessa wajjin deeme baay'een na dubbise baay'een natti wannoo ta'uu baqa maaliif tajaajila sirrii hin kennu. Akka nama tokkootti waan na bira dhufan sanaaf tajaajila isaa hin kennu. Akka nama tokkootti isaan caala tajaajiluu danda'a. Dhimma kanaaf qaama miidhamaanis ofirratti hojjechuu qaba. Wanti hundumaa ofirratti hojjechuu qaba. Innis of sirreessee an nama hojjechuu danda'udha jechuu qaba. Kanaaf isa mudannoo itti mudatti sii deemuu danda'a. Cimina kee kana duuba erga ijoollummaatti qaama miidhamtee haga har'aas keessutti namoonni kun tola naa oolaniiru. Isaan kana osoo hin galateeffatiin darbuun barbaadu namoonni jettu jira. Inni guddaan jalqaba irratti gaansiin jedhu har'a lubbuun hin jiru xiiqii yookaan hinaaffaan abbaa kooti olaanaa tarfaa
anaa lafa daa'imu kan argee dhaqee ofii hin baratin kiraankii sana naa hojjetee akkan lafaa ka'ee deemuuf naa gumaachuun isaa suni galata guddaa na biraa qaba. Inni itti aanu immoo deebi'eeyyuu waan ittiin baradhu naa kennuu baatus akkan baradhuuf yaada naa kennuun isaa sun galata guddaa qaba. Itti aansee naman as gahuu keessatti kabaja guddaa qabuuf keessa barsiisaa Corqaa Asaffaati. Eeyyee jiru. Hara magaalaa Dambidolloo keessa jiru dhaga'uus dhaggeeffachuus danda'u. Baranni fixee birrii kiisii kootii dhabe kiraanchiin harkatti cabe waan ittiin baran dhabetti manatti hangala'ennaan kiraanchii birrii 50 naa fitee naa kenne. Yoomiyyuu hin dagadhu. Itti aansee hojii narra hojjetaa jiruuf bu'uura kan naa ta'e barsiisaa hambaa kumsaa waan inni naaf oole anaaf isa beekaa Waaqayyo isaa eebbisa. Jara kanaaf baay'een galata guddaa qaba jechuun barbaada. Obboloota koo dabalatee jechuudha. Tole namoota baay'ee dhagaa kan karaa TVs karaa marsaa hawaasaas nu daawwatanii isaan keessaa immoo qaama miidhamtoonni jiru ta'a. Warri abdii kutanii manatti galanis jiru ta'a. Jireenyi kun naan taa'ee natti ulfaatee jira jedhanii kan waa hunda dhiisanii abdii kutatanis jiru. Isaan sanaan maal jettamee dhaamsa? Baay'ee gaarii. Isa kana adaraa warra kanaa kan itti laaddu isinitti allaadha. Isinitti deebisa. Maaliifan siin jeesitti fakkaata? Miidiyaan humna guddaa qaba. Fakkeenyaaf yeroo jalqabaatiif akkasitti na barbaaddee dhuftanii na iyyaafattee dhuftee dubbisuu keessanii warra waliifan Waaqayyo isin haa eebbisu. Hojiin keessan waliif akkuma ta'e waliif ta'e rammas. Isin sagalee ta'aatii barbaadaatii dubbisaa inni guddaan sila dubbadheera mootummaanis jara kanaaf wannoo jechuu qaba hojjetaa jira garuu raawwii isaa hordofuu qaban jedha. Qaama miidhamaan hundi immoo kana dhagahu yoo jiraate an qaama miidhamaa dheedhee taa'uun qabu. Hojjechuu akka danda'u itti agarsiisuu qaba. Yoo baadiyyaa keessa jira ta'e hojjetee hojii qonnaa. Yoo barataa jira ta'e barumsa isaatti cimee. Yoo hojii mootummaa keessatti hojjetaa jira ta'e hojii mootummaa sana fakkeenyummaa qabuun tajaajila irraa barbaachisu uummata isaatiif kenne jaalala biyyaallee jaalala namaa horachuu qaba. Gaafa kana ta'u nama biraaf kana ta'u qaba. Kanaaf dhaamsi guddaan qabu warra miidiyaa warra akkasii kana zim jedhanii warra qabeenya qabu duwwaa miidiyaatti dhiyeessuu utuu hin taane warruma waan adda barbaachisu jechuu koo miti utuu hin taane warra akkasii kana yoo dhiyeessitanii namni illee isaan arge rabbillee gatii keessan isinii laata jedheen dhaamsa koo isiniif dabarsa. Tole yeroo kee gumaachitee ayyamamaa taate asitti nu argan jedheeti hedduu galatoom. Isinillee baay'ee galatoom jechuu barbaada. Hin badina. Tole ayyuu. Daawwattoota keenya turtiin raasimoo olaanaatii wajjin qabaannee kana gahammaa ture. Haasaasaa keessa akka abdii horattan xiiqiin akka isin keessatti uumame barnoota gaarii akka argattanii shakkinu. Qophii kana qopheessee isin biraan goodhaan kan isin faana turte ana Saantii Maammed gama ogummaa kaameraatiin Oliyaar Badhaasaa fi Barnaabaas Hambisaan faana turanii jiru. Torban qophii dibaabee biraatiin hanga walitti deebinutti torban milkii isiniif haa ta'u nagaatti.